kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni an isiniif qabu isinaa dhaqqabu jecha guyyaa har'aa oduu gaggabaaboo biyya keessaa qabadhee isinii dhiyaadheen ani kan isin faana turuu Numeer Huseeniin nafaana bu'aa isiniin jenna. Onkoloolessa 26 bara 2020 magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokkotti onkoloolessa 25 waaree booda qaamni nageenyaa mootummaa dhukaasa bananiin lubbuu nama tokko galaafachuun namni bakka san ture hime. Namni dhukaasaa qaama nageenyaatiin ajjeefame kun obbo Fiqaaduu Toleeraa jedhamu. Obbo Fiqaaduun barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu yeroo ta'an magaalaa Shaashamannee keessatti dhukaasa kallattiin itti banameen onkoloolessa 25 jechuun dilbata waaree booda magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko keessatti ajjeefamanii jiru. Dhimma kanarratti Komishiiniin Poolisii Oromiyaa ibsaa Feesbuukii irratti baaseen magaalaa Shaashamanneetti miseensa abbaa torbee irratti tarkaanfii fudhanne jechuun barsiisaa Fiqaaduu Toleeraatiin miseensa abbaa torbee jechuun gabaase. Haa ta'u malee namni ajjeefame kun hojii barsiisummaatti bobba'ee nama jiraatuu fi ilma Oromoo sabboonaa fi hayyuu sabaati jechuun jiraattonni magaalichallee himan. Barsiisaa Fiqaaduun guyyoota lamaa fi isa dura toora marsaa hawaasummaa irratti dararaa fi reebicha qaama mootummaatiin ilma Oromoo irratti gochaa jiran balaaleffachuun barreessaa tureera. Onkoloolessa 24 ammoo qaamoleen mootummaa dhiigaa fi doorsisaa akka isarratti gochaa jiraniif barreessee ture. Namni kun dilbata waaree booda bakka inni taa'aa jirutti qaamoleen nageenyaa itti dhaquun dhukaasaniin erga isa ajjeesaniin booda turtii sa'a lamaa oliif reeffi bakka ajjeefame akka hin kaafamne ittisaa dhaabachaa turuun odeeffannoo nuti Shaashamannee irraa arganne ni mirkaneessa. Uummata Oromoo hubadhaa. Fiqaaduu Toleeraa nu biratti buna dhugee achi mana cinaa keenyatti argamutti seene. Akkuma inni gadi taa'een hidhataan gandaa maqaan isaa Akliiduu jedhamu jara qabee itti fide. Yeroo dhufan itti gaafatamaan nageenyaa godaansaa bira jira. Inni Sintaayyoo jedhama. Konkolaataa paatroolitti hirkatee dhaabbata. Kan isa waliin deemu kilaashii cabsii harkaa qaba. Itti roobsee ajjeese rasaasa lamaan tokko haa nu dheessinuuf ol qabee nurratti dhukaase. Wanti nama dhibu erga ajjeesanii haa namni deemuuf balbala manaa itti cuftee nu harkaa bahe jettee mataa hargufti. Namni iddoo sanii haa deemuuf intalti takka immoo tan isaan waliin deemtu uffata siivilii uffattee baankii ijoo Oromiyaa fuuldura dhaabbattee amallaxe jettee afaan Amaaraatiin dubbatti. Osoo bira jiraachuu dhabne silaa shakkitti seenne garuu bira jirra argineerra. Abbaa torbeeti jedhan raajii guddaadha. Ilmaan Oromoo lafa irraa duguugaa abbaa torbee jedhanii maqaa itti moggaasu. Lafti Itoophiyaa jedhamtu tuni hanguma yoom dhiigaa fi lafee Oromoo caccabsitee dhiiga Oromoo dhugdi. Rabbiin komannamoo uf komanna Oromoon. Rabbii ergaa akka namatti nu uume nama taanee dhalannee kanaaf akka namatti kaanee fincillee mootummaa nama nyaataa kana of irraa kaasuttu furmaata. Dabalataanis dhuma irratti onkoloolessa 26 bara 2020 waamicha irra deebii ilmaan Oromoo fi lammiilee Oromiyaa waraana nageenyaa hawaasaa eeguuf dirqama qabdan maraaf waraanni nageenyaa hawaasaa eeguu fi daangaa biyyaa eeguuf kan dhaabbatu yookiin ijaaramu malee ergamtuu sirna yookiin mootummaa aangorra jiruu kamuu miti. Waraanni biyya tokko nageenyaaf lammiilee eeguuf malee ummata dararuuf kan dhaabbatu hin jiraatu. Oromiyaa keessatti waraanni nageenyaaf ummata eeguuf dhaabbate yeroo inni nageenya ummataa booressuu fi lubbuu namoota nagaa balleessu argaa jirra. Yeroo garagaraatti waamicha waraana nageenya ummataa tiiksuuf hundeeffameef namoota hawaasa adda addaa dabalatee akka nagaa fi tasgabbii haaraa jiraatuuf ergamtuu sirnaa ta'uu irraa bilisa ta'anii qaama nagaa eeguuf yookiin tiikfuuf dhaabbataniif ummata cinaa akka goraniif waamicha godhaa turre. Ammas godhaa jirra. Waamichi kana dhagaanis kanaan gara ummataa goranii fi gara qabsoo bilisummaa Oromootti Oromoo gaggeessutti dabalamanis hedduudha. Ammas kanneen itti jiranis osoo yeroon hin dabarre gaabbiin quba nyaanne ammaan gara qabsoo ummatatti makamtanii ummata keessan cinaa hiriiruun qabsoo sabatti makamaa jenna. Waamicha harmeen ulfinnaa saba ubiif wardiyyaa ta'uu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Duuti biyya waliinii godaansa jedhamaa mitiire. Ammas irra deebiin ilmaan Oromoo fi lammiilee Oromoo raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa poolisii Oromiyaa kora bittinneessaa Oromiyaa humna aadaa Oromiyaa milishaa fi akkasumas kaabinoota mootummaa quuqama samaa qabdan maraaf ammallee osoo yeroon hin dabarre gara qabsoo ummatatti Oromoo gaggeessaa jirutti akka makamta waamicha isiniif goona. Ummatni
Oromoo yeroo ammaa kutaan qooddanis tahee akka walotti ajjeechaa julmaan duguggaa sanyii irratti raawwatamaa jira. Impaayera Itoophiyaa jedhamtu keessatti kan ajjeefamee awwaalcha dhabaa jiru ummata bal'aa Oromooti. Sirni amma gadaa isaa fixatee seeraan ala afaan qawween aangoo isaa dheereffachuuf carraaqu ummata Oromoo dugugee fixee sirna nafxanyaa kan minikkaleessa harkaa fi harma muraa Oromoota irratti raawwachaa jira. Ummanni Oromoo akka sabatti jiraachuuf falli maayyii qabsoo hadhooftu qabsaa'onni keenya akeekaa jiran cinaa hiriiruu qofa osoo hin taane qabsoo kiyya jettanii fudhattanii sirna duguggaa sanyii Oromoo fi dhiiga Oromummaa balleessu irratti xiyyeeffattee halduree tokko malee irratti akka qabsooftu waamicha isiniif goona. Ilmaan Oromoo fi lammiileen Oromiyaa waraana keessa jirtan yeroon darbaa jiruu fi mootummaan aangoo isaa fixatee sitti fayyadamee akka ati ummata jibbamtuu fi sitti garagalee du'aaf si saaxiluu jalaa deemuu dhiistanii qabsoo sabaa qabsaa'onni gaggeessan waliin akka qabsoo gaggeessitan isinii jenna. Sirni Abiyyi amma gaggeessaa jiru badee balleessuu waan ta'eef ufii baduuf haala mijjeeffatee waan jiruuf isin warri ummata waliin jiraattan ammuma osoo yeroon hin dabarre ummatatti baqadhaa dhaamsa keenya. Dhiigni dhangala'aa jiruu fi lafeen caccabee si gaafata. Dhala keef ta'a waan ta'eef seenaa keenyaa fi kan dhala keenya maatii keenya caalatti immoo kan ummata Oromoo fi lammiilee Oromoo maraaf haa yaadannu. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromootiini. Majlisni Oromiyaa walga'ii majlisoota naannoo Finfinnee waliin taasise xumuree jira. Pirezidaantiin Majlisa Oromiyaa Sheek Hajji Ibrahim haasaa taasisanii jiru. Majlisoonni naannoo Finfinnee hojii gaggaarii isaan dalaganiif galatoonfatanii hojii itti aanuuf ammoo daran jabaatanii akka dalaganiif dhaamsa dabarsanii jiru. Walga'ii kanarratti Sheek Sultaan Haaji Aman eebba pirezidaantii Majlisaa Finfinnee fi miseensa muftiiwwan Oromiyaa irratti argamuun dhaamsa jajjaba tokkummaa irratti xiyyeeffatullee dabarsanii jiru. Walitti qabaan boordii injinar Galii Abbaa Boorii fi itti aanaan isaanii injinar Moosisaa Ibsaa yaada ijaarsaa fi kallattii hojii fuulduraa kaaniiru. Dhumarratti jalqabbii hojii isaanii majlisoota naannoo Finfinnee waraqaa beekamtii kennaniif jiran. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo oduu kiyya kan guyyaa har'aa qopheeffadhe kanumaan goolabaa haga oduu biraa walitti deemuun ittiin nagayaan naa turaa.